nagaa maatiiwwan Abdii Fiiziksii Akaadaamii akkam jirtu nagaa keessanii fayyaa keessanii egaa ani nagaa kiyya har'ammoo fiiziksii kutaa 11 boqonnaa lammaffaa paartii kurnaffaa end of unit questions kutaa yookiin immoo sekshinii isa lammaffaa qabadhee dhiyaadheen jira jechuudha. Kanaafuu isinis chaanalichaaf keessummaa taanaan subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo viidiyoowwan like share gochuudhaan hiriyoota keessanii fi barattoota Oromiyaa guutuu biraan dhaqqabsuu hin dagatinaa. Akkasumas caalmatti deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kiyya ilaaltan VPN banachuun gahaadha. Maateriyaaliiwwan barnoota garaagaraa immoo argachuu barbaadan chaanaalii Telegiraama kiyyaa Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuun dagatinaa. Guruupiin illee jira. Miseensa ta'uu dandeessu. Kallattumaan gaaffilee keenya hojjechuu haa eegallu. Question number 15. Gaaffii 15ffaadha jechuudha kan itti aanu. It goes like this. The initial position vector of a particle on the xy plane is 5,2 and its final position vector is -2, -3. If distance is measured in centimeter, what is the displacement of the particle? B. What is the magnitude and direction of the displacement? Egaa iddoon itti argama particle vectorii tokko yookiin qalqabee tokko diroo xaayaa irratti 5,2 or 5,2 osoo ta'eeti yookiin immoo 5 xaan 5 yaan 2 fi final positioniin iddoon itti argama xumuraa immoo -2 fi -3 yoo ta'e xaan -3 yaan xaan -2 yaan -3 yoo ta'e distaansiin yookiin fageenyi kan safaramu seentimeetiraan yoo ta'e displacementiin particle kan deeme meeqa ta'a irratti baarratti immoo magnitude fi direction displacementii kanaa meeqa ta'a jedheen nu gaafatee jechuudha. So kennamoota keenya asumarraa baafachuu dandeenya jechuudha. Given the first initial position is 5,2 centimeter. Final position is RF equal gasin xiyya itti barreessuun dagatina jechuudha. RF equal negative final position jechuudha. -3, -2, -3. The required one is required is A, displacement, B, magnitude of displacement, and direction of displacement. Sadan kana nu gaafate jechuudha. Solution furmaatatti yemmuu deemnu egaa definitionii displacement irraa displacement is equals to change of r or change of position jijjiirama iddooti jechuudha. So kana kallattumaan bakka buustu change of r jechuun maal jechuudha? R final minus R initial jechuudha. Isa kana yemmuu barreessinu R final keenya meeqadha? Final position is -2, -3. So change of r equals to or displacement equals to -2, -3 centimeter minus 5,2 centimeters. Isa kanaan jechuudha. Then the same term collect gochuu dandeessu jechuudha. Kana jechuun inni jalqaba irra jiru sarara xaadha jechuudha. Inni lammaffaa irra jiru sarara yaa nutti agarsiisa jechuudha. So displacement equals -2 egaa isheen kun negatiiva isa kanas negatiiva taasifti jechuudha. So -2 minus 5 isa lammaffaatti dabarra. Inni lammaffaan eenyudha? -3 yookiin immoo y dha jechuudha. Y componentii -3 negatiiviin kun isa kanas negatiivii taasisa. -2 ta'a jechuudha. Hundi isaanii seentimeetiraan ta'u jechuudha. So displacementii meeqa ta'a? The displacement will be -2 minus 5 in -7, comma -3 minus 2 -5 centimeter isa kan arganna jechuudha.
Egaa displacement arganne eenyu deebisnee jirra jechuudha? A deebisnee jirra jechuudha. Solutionii keenya keessaa yookiin immoo waan gaafatamne keessaa A irratti jechuudha. Solutioniin kun kan eenyuti? A deebisnee jirra jechuudha. B'tti yommuu deebinu B'tti immoo yommuu dabarru B maal jedha? Magnitude displacement barbaada jedha jalqaba irratti. So the magnitude of the displacement will be square root of 7 squared negative 7 squared plus negative 5 squared. Kana jechuun square root of 49 plus 25. Magnitude of displacement will be square root of 49 plus 25 is 74, which is equals to around 8.6 centimeter. Egaa dheerinni kan safaramaa jiru seentimeetiraan nuun jedheedha jechuudha. Kanaafuu magnituudiin naannoo meeqaa ta'a jechuudha? Naannoo 8.6 seentimeetiraa ta'a jechuudha. Kan nu hafe maalidha jechuudha? Directioniidha jechuudha. Kallattiiniitu nu hafe. Direction of displacement. Egaa lamaan isaanii negatiiva turan inni yaadattoo ta'e jechuudha. Negative 7i jechuun sarara xaarra bifa kanaan kun negatiiva 7 yoo ta'e, sarara yaarra immoo negatiiva 5 asii gadee. Negatiiva 5 kun yoo ta'e, negatiiva 5 yoo ta'e, then isa kanaafis shadow x axis yoo jenne, isa kanaaf shadow y axis yoo jenne, diagonaliin keenya kun maal ta'a jechuudha? Diagonaliin keenya kun displacement keenya nuu ta'a jechuudha. Kanaafuu kofa amma nuyi barbaannu kofa iddoo kana jirudha jechuudha. Iddoo kanaas iddoo barbaaddan ibsuudha dandeessu jechuudha. Kanaafuu yeroo kanatti y'n opposite x'in adjacent ta'a jechuudha. So theta is equals to tan inverse of opposite eenyudha? Negative 5. Negative 5 over negative 7. Theta will be tan inverse of negative 5 iruu torba meeqadha kan argattan? 5 over 7 positive ta'a jechuudha. Maaliif negative wal balleessu. So kofni kun meeqa ta'a? Theta equals 35.54 from or below negative x-axis. Below negative x-axis. Egaa kun counter clockwise ta'uu isaa. Kofni kun amma positive ta'uun isaa maaliif jechuudha? Kofni kun counter clockwise deemaa nutti agarsiisa. Kofichi kan jiru garuu negative x-axis irraa billowdha. Counter clockwise waan ta'eef jechuudha. Positive jennee kan fudhanneef jechuudha. Kofa kana gama biraatiin isa kana extend osoo gooneeti sararri iddoo kana osoo jiraate yaan osoo jiraate from positive x-axis ibsuu dandeenya jechuudha. Kanas kan goonu maal gochuudhaani? Kofa kana kofa iddoo kana jiruun ibsuu dandeenya jechuudha. Kofa iddoo kam jiruun diimadaaniin kaasaa kofa kanaan vektarii keenya ibsuu dandeenya. Kofa positive x-axis irraa ka'ee dhufa iddoo kana ga'u kanaan ibsuu dandeenya jechuudha. Yeroo sana maal goona? Or theta egaa sirriitti akkasiin galuuf jechuudha maloota dachiin hojjechaa kanan jiruuf theta equals 180 degree. Maaliif iddoo kana qabee amma iddoo kanaatti 180 waan ta'eef jechuudha. 180 plus kofni inni kun meeqadha? 35.54 degree. Isaan kana lamaan yommuu walitti daatan meeqadha arganna? 180 eda'uu 35.54 215 215 degree from positive x-axis. From positive x-axis or standard angle. Standard angle yeroo baay'ee positive x-axis irraa kaanii waan safarruuf lamaan isaanii yoo barbaadan qofa isa kanaanis ibsuu dandeessu jechuudha. Garuu sirriitti isin garuudha qaba directionii keessan akkaataan itti himtan jechuudha. The other is question number 16. A postal employee drives a delivery truck along the route shown in the figure. Qacaramaan poostaa qaqqabsu tokko
konkolaataa qaqqabsiisa yookiin immoo konkolaataa poostaa jedhu kana haala armaan gadiitiin oofa jechuudha. Jalqaba eessaa ka'e iddoo kanarraa ka'e. Tuqaa kanarraa ka'e. Tuqaa kanarraa ka'eet 3 kiiloomeetira kaabatti deeme. 4 kiiloomeetira bahatti deeme. 2 kiiloomeetira kaaba bahatti deemuudhaan xumura irratti dhaabbate jechuudha. Determine the magnitude and direction of the resultant displacement by drawing a scale diagram. Scale diagram kaasuudhaan magnitude fi directionii resultant displacement namticha kana barbaadii nuun jedhe jechuudha. Kanaafuu hojjetaan kun yookiin hojjetaan mana poostaa kun hammam deeme kan jedhu baasuudhaaf kallattiiwwan isaa beekuu qabnaa jechuudha. Yookiin immoo dirroo xaayaa irratti bakka tokkotti kaafachuudhaa qabnaa jechuudha. Egaa jalqaba irratti mee dirroo xaayaa isa kana yoo qabaanne inni kun dirroo xaayaa osoo ta'eeti. Jalqaba irratti S1 maal ta'e garamitti deeme? S1 asii olee deeme 3 kiiloomeetira. 3 kiiloomeetira. Let's say this one is S1. S1. Okay. S2 immoo bahatti 4 kiiloomeetira. S2 immoo bahatti deeme S2. 4 kiiloomeetira. Kun akkana deeme. S3 immoo maal godhe? S3 kaaba bahatti deeme jechuudha. Inni kun S3 ajin. S3. S2 ajin. S3 immoo kaaba bahatti 2 kiiloomeetira. Isa kanaan S3 ajin jechuudha. So fageenya yookiin immoo qaxxaamura namtichi deeme kana walitti hidhuudha jechuudha. Fakkeenyaaf amma mala diyaagiraamiitiin yommuu iddoo tokko keenyu hunda isaa iddoo tokko walirra haa keenyu. Dirroo xaayaa keenya irratti jechuudha. Yommuu iddoo tokkotti walirra keenyu veektaroota kana heertuu teeliidhaan osoo wal qunnamsiifeeti waan akkana wayii qabaatu jechuudha. Kun S1 osoo ta'eeti, S1 osoo ta'eeti, S2 immoo osoo akkana ta'eeti, S2 osoo akkana ta'eeti, S3 immoo 2 magnitude isaa 2dha osoo akkana ta'eeti. Egaa kun S3, S2, S1 osoo ta'eeti resultant vectoriin keenya miila vectorii jalqabaatii gara mataa vectorii xumuraatti ta'a jechuudha. Bifa kanaan resultant vectorii keenya akkanatti kaafanna. This is R isa kana ta'a jechuudha. So isa kanadha heertuu ta'e metodiidha osoo fayyadamnee kaafnee jechuudha. So maqaa kennamaan keenya maal jedha? S1 is 3 kilometer north. 3 kilometer north. S2 4 kilometer east. S3 2 kilometers north of east at 45 degree angle. Isa kanadha jechuudha. The required one is barbaadaman keenya iddoo kanatti the required one is resultant vector. Gama furmaatatti yommuu deemnu solution R equals S1 plus S2 plus S3 dha jechuudha. Garuu arriidhuma kana immoo komponentii isaatti caccabsine ilaaluu dandeenya. R equals R of x plus R of y dha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? R of x equals to S1x plus S2x plus S3x dha jechuudha. Then R of x equals to S1x in 0 dha jechuudha. Maaliif gara kaabatti qofa deeme waan ta'eef jechuudha. Konkolaataan keenya jalqaba irratti gara kaabaa qofatti deeme. Kanaafuu x komponentiin isaa 0 ta'uu nutti agarsiisa jechuudha. 0 plus S2x immoo dalga deeme waan ta'eef positive meeqadha? 4 kiiloomeetiridha. Plus S3x immoo 2 cos of 45 degree. Kofa 45 deeme waan ta'eef jechuudha.
cos of 45 degree 0.07 idha jechuudha. Kana jechuun egaa r of x equal 0 plus 4 kilometer plus inni kun 1.41 kilometer. Kanaafu r of x in 5.41 kilometers ta'a jechuudha. R of x argannee jirra. Amma immoo r of y barbaaduudhaaf qabna jechuudha. R of y immoo r of y is equals to s1y plus s2y plus s3y ta'a jechuudha. Isa kanas yommuu barbaadnu s1y in 3 kilometer jalqaba gara kaabatti deeme waan ta'eef asii oleedha waan ta'eef positive fudhannaa jechuudha. 3 kilometers biraat 3 to y in 0 dha. Maaliif 4 kilomeetira gara east qofatti deeme waan ta'eef jechuudha. 0 plus ammas komponentii dhuma 45 digriitiin deeme jechuudha. Lammaffaan yookiin immoo inni xumuraa s3y jechuudha. To sin of 45 degree. Cos fi sin in 45 degree waluma qixadha. So r of y will be 3 kilometers plus 2 sin of 45 in 1.41 kilometer ta'a jechuudha. 1.41 kilometers ta'a jechuudha. Maaliif cos fi sin in 45 wal qixa duwwaa tuqaa 7 duwwaa 7 waan ta'eef jechuudha. So ry meeqadha jechuudha. Komponentiin r sarara yaarratti meeqa ta'a jechuudha. Yommuu walitti daanu 4.41 kilometers. Then kanaan booda magnitude barbaadutu nu hafaa jechuudha. Magnitude yommuu barbaadnu magnitude of r equals to square root of rx square plus ry square dha jechuudha. Beekamaadha. Then rx 5.41 argan squared plus ry 4.41 arganne jechuudha. Isaan kana lamaan square yommuu goonu resultant is equals to square root of 5.41 squared yommuu goonu meeqa arganna 29.3 plus 4.41 squared in 19.4. Kana lamaan yommuu walitti daatan square root of 48.7 ta'a jechuudha. Then second square root keessa yommuu baastan resultant vectoriin keessan meeqa ta'a jechuudha yookiin displacementiin waliigalaa square root keessa yommuu baasnu tilmaamaan about 6.98 kilometers isa kana ta'a jechuudha. Resultantii argannee jirra jechuudha. Egaa direction isaati kan nuuf kanatti aansinee directionii barbaaduu dandeenya jechuudha. Egaa directionii barbaaduudhaaf iddoo kanatti r of x fi r of y yommuu argannu lamaan isaaniiyyuu maalidha? Positive. Positive ta'uu maal nutti agarsiisa? Fakkeenyaaf inni kun along y yoo ta'e xiqqoo ni gabaabbata, along x xiqqoo yoo dheerate then isa kana shadow along x fi shadow along y yoo diagonaliin kun resultant vectorii keenya ta'a jechuudha. Resultant vector. So qofni nu barbaannu qofa iddoo kanaa yoo ta'e y opposite ta'a, x adjacent ta'a jechuudha. Kanaafuu qofni nu barbaadaa jiru qofa iddoo kana jirudha jechuudha. From positive x axis barbaannaa jechuudha. So theta is tan inverse of r of y over r of x. R of y jechuun 4.41 r of y over 5.41 which is equals to tan inverse of 4.41 divided by 5.41 is 0.815. So theta equals to 39.4 degree. Qofni keessan naannoo 39.4 ta'a jechuudha. Kana jechuunis north of east dha jechuudha. Bifa kanaan ibsuudhaa dandeessu jechuudha qofa iddoo kana jiru. Inni itti aanu gaaffii 17ffaadha.
A girl pushes a box placed on the door with a force of 50 Newton at an angle of 37 degree below the horizontal. If the box moves toward the positive x direction, what are the vector components of the force? Egaa inni kun immoo kennamaan keenya maal jedha jechuudha. Kennamaan keenya maal jedha? Mee jalqaba mucayyoo tokkotu booksii tokko balbalarra maal goote dhiibdeedha jechuudha. Balbalarra dhiibde. Humna hammamiitiin? Humna 50 niwutaniitiin jechuudha. Koofni ishiin itti dhiibaa jirtu immoo 37 below the horizontal. Horizontaalidhaa gadi ta'a jechuudha. If the box moves towards the positive x direction. Sochiin sanduuqni gaggeessisuun kallattii pozitiiva xaatti yoo ta'e, what are the vector components of the force? Komponentoonni yookiin immoo siiqqeewwan kalqabee humna kanaa meeqa ta'uu jedha jechuudha. Egaa kennama keenya maal jedhee jalqaba irratti humni kan dalagaa jiru meeqadha? 50 bifa kanaanii jechuudha. 50 niwutanii 50 niwutanii giivenoota keenya irraa yommuu kaanu given f of a equals egaa humni 160 niwutaniidha jechuudha. 160 niwutanii koofni alfaan meeqatu nuu kenname? Kunoo isaa kana jechuudha. Koofni alfaan below positive x axis alfaan meeqatu nuu kenname? 55 55 alpha 55 degree below positive x axis below again negative jechuudha. Clockwise dha below positive x axis dha jechuudha. Barbaadan negative an kaa'uu dandeessu isa kana maaliif clockwise waan ta'eef jechuudha. Below positive x axis ta'uu isaati. FB humni sareen baankon immoo dalageesse meeqadha? 200 newtons and beta is koofni inni itti dalageesse immoo meeqadha? 60 degree from north dha. Inni kun immoo kaabarraa kun from 55 from negative 55 from east inni kun immoo from north. Isa kanas negative fudhachuu dandeessu. Clockwise waan ta'eef jechuudha. Kun from north dha. From north irraa jechuudha. Then FC caan immoo meeqadha? 140. Humni dalageesse immoo kun iddoo kanadha. Caan garanatti koofni isaa geemaan meeqadha? Geemaan 55 degree from north dha innis jechuudha. From north irraa jechuudha. Kun koofni asitti argitan kun jechuudha. Then inni biraa kennamaan inni nuu kenname maalidha jechuudha? FA plus FB plus FC plus FD equals 0 jedhamee nuu kennameera jechuudha. So isaan kanatti fayyadamuudhaan barbaadamaa keenya DV kallattii isaa argachuu dandeenya jechuudha. Required one is magnitude of force D. You can say FD force D and its direction. Theta jennuun direction isaa jechuudha. So humnoota kana diyaagiraamiitiin agarsiifachuu dandeenya jechuudha. Diyaagiraamiitiin humnoota kana immoo agarsiifannu kun diriiroo xaayaa keenya osoo ta'eeti, diriiroo xaayaa osoo qabaanneeti humni aan iddoo kanatti dalagaa jechuudha. Humni aan FA koofni nuu kenname isa kanadha. Meeqadha? 55 degree alfaa jechuudha. Inni kun alfaadha. FB'n immoo gidduu kana jira. Kun bifa kanaan jira FB'n. Koofni inni irraa safaramu immoo isa kanadha. Gidduu kana 60 degree dha. Beetaa kan jenneeni jechuudha. Inni itti aanu FC dha. FC'n immoo gidduu kana argama. Gidduu kana FC'n immoo koofni inni irraa safarame ammas noorzii dhumarraa bifa kanaan meeqadhaan immoo 55 degree. Xumura irratti diin eessatti argama? Naannoo kanaan argama. Kanaafuu FD dha jechuudha. FD
kun FB. Egaa solution'itti yommuu seennu solution jalqaba veektaroota keenya resolve haa goonu. Veektaroota nu kennaman kana yookiin immoo F, A, B, C resolve haa goonu jechuudha. So isaan resolve yommuu goonu first let's resolve each force component isaatti yommuu caccabsinu jechuudha. Mee FAX irra haa kaanu. FA along X equals humna kana laallaa jechuudha. Humna kana yommuu laallu N isa kanadha. Sararri xaasaa isa kana ta'a X component isaa isa kana ta'a. Y component immoo isa kana ta'a jechuudha. This one is FAY. This is AX. FAX dha jechuudha. FAX. Kanaafuu FAY'n opposite FAX'n adjacentii qofa kanaati jechuudha. Bifa sanaan egaa X yoo ta'e gara mirgaatti argame positive fudhattu, gara bitaatti negative, Y asii ol positive, asii gadi negative fudhattu jechuudha. Directionis dogoggoruudhaa hin qabnu. So FAX equals to FA cosine of 55 degree ta'a jechuudha. Gara mirgaatti argama waan ta'eef positive ta'a. So FA is 160 Newton times cos of alpha. Alphaan 55 degree dha jechuudha. Cos of 55 degree. So FAX in meeqa ta'a jechuudha? 91.7 Newton ta'a jechuudha. 91.7 Newton ta'a. Isa kana koozii 55 barbaaduudhaan jechuudha. FAY tti yommuu dabaru FAY amma kun negative ta'a jechuudha. So negative of 160 Newton 60 Newton times sine of 55. Sine of 55. Inni kun immoo negative 131. Negative 131 tuqaa tokko Newton ta'a jechuudha. Okay. Inni itti aanu B tti dabaru. FBX immoo dhuftanii isa kana ilaaltu jechuudha. X componentiin isa kana ta'a. Y componentiin immoo amma asitti kan jiru kan yookiin immoo asirraan akkana ta'a jechuudha. Kanaafuu isa kanaafuu ilaaltan egaa qofni nu kenname isa iddoo kanaatti waan ta'eef X maal ta'a? Opposite ta'a jechuudha. Y no adjacentii qofa. Qofni nu kenname isa kana gidduu waan ta'eef jechuudha. So cos functioniidhaan arganna jechuudha. Cos functioniidhaan arganna. Maaliif opposite eenyudha? Oppositiin eenyu jenne X waan ta'eef. Oppositiin X waan ta'eef adjacentiin immoo Y waan ta'eef cos functioniidhaan arganna jechuudha. Cos functioniidhaan F is equals to 200 Newton cos of 60 degree ta'a jechuudha. Egaa asii oledha waan ta'eef kuni positive ta'a 100 Newton. 100 Newton arganna jechuudha. Akkasuma kansiis bifuma kana argachuu dandeenya. FC X jechuun immoo FC'n meeqatu nu kenname? 140. Garuu kallattii negative jennee fudhanna. Sababni isaas kun asitti ilaalaa. Siin keenya xaarratti garamitti nu kenname? Gara bitaatti nu kenname. Origin irraa gara bitaatti argama waan ta'eef isa kana negative fudhachuu qabna jechuudha. Akkasumas komponentii isa draw yommuu goonu qofni nu kenname isa kanadha waan ta'eef ammas komponentiin X keenya opposite qofa nu kenname ta'a jechuudha. Y immoo adjacentii ta'a jechuudha. So sine functioniidhaan hojjenna jechuudha akkuma silaa sana. So 140 Newton negative sababa fudhanneef isinitti meera sine of maaliif f of x keenya opposite waan ta'eef jechuudha. Sine of 55 degree. 55 degree. Kana lamaan yommuu waliin baay'isnu negative 114.8 Newton arganna jechuudha. Okay. FCY equals 140 asii olii argamu waan ta'eef asitti positive jechuudha. So FY'n adjacent dha waan ta'eef cos functioniidhaan ibsama jechuudha. Cos of 55 degree. Isa kana yommuu waliin baay'isnu
79.8 niwutanii arganna. 79.8 niwutanii arganna. Then kanaan booda marsaa lammaffaa irratti maal gochuu dandeenya jechuudha? We can calculate resultant vector of the three vectors kan sadan isaanii barbaaduu dandeenya. Yes, resultant vector kana jechuun resultant vector eenyuti jechuudha? fa plus fb plus fc jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? fr jennuun isa kanaanis fr equals to rx plus ry dha jechuudha. f jechuun ni dandeessu humna waan ta'eef jechuudha. So frx jechuun fax plus fbx plus fcx dha jechuudha. Then isaan kana iddoo jiranii walitti hidhamudha jechuudha. Egaa fax 91.7 arganne jechuudha. fbx immoo 173.2 kallattiis xiyyeeffannoo keessa galchaa deemna. fcx negatiiva 114.8 arganne jechuudha. Isaan kana bakka buusudha. fax meeqa jenne? 91.7 newton plus fbx 173.2 173.2 newton plus inni xumuraa negative 114.8 newtonidha jechuudha. So frx meeqa ta'uu nutti agarsiisa kuni? Isaan kana yommuu walitti dhaanu 150.1 newtonidha jechuudha. Along x arganne irraa jechuudha. Along y haa barbaannu. fry equals fay plus fby plus fcy ta'a jechuudha. Zene isaan kana akkuma silaa ilaallanne yoo bakka buusnu fcy 79.8 newtonidha. fby 100 newtonidha. Kuni newtonidha. fay negatiiva 131.1 newtonidha jechuudha. Hunda isaanii iddoo tokkotti barreessuudhaaf qabna jechuudha. Zeen hunda isaanii iddoo tokkotti yommuu barreessinu fay negatiiva 131.1 newton plus fby 100 newton plus 79.8 fcy dha jechuudha. Then isaan kana yommuu walitti hidhatan fry meeqa argattu? 47.9 newtonii argattu jechuudha. 47.9 newtonii argattu jechuudha. So egaa erga isa kana arganne kennamaa keenyarraa fa plus fb plus fc plus fd equal to 0 nuun jedha jechuudha. Isaan kun maal jennee arganneerra? Arrii ta'uu isaanii arganneerra. So fr walitti hidhaneerra waan ta'eef jechuudha. Isaan sadan kana fr plus fd equal 0 dha jechuudha. Which implies that fd dha barbaadaa kan jiru waan ta'eef jechuudha. Negative of fr maaliif isa kanaan wal qixa kallattiin isaa faalladha jechuudha. Wal balleessuudhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf osoo xy plane keenya bifa kanaan jiraate diin gara mijannirra kallattii isaa seera yommuu kaasnu fd'n gara natti jechuudha. So fr'n immoo as keessa hammisaa qixuma fd'tiin garuu kallattiin faallaa ta'eet fr'n as jiraata jechuudha bifa kanaan. Egaa kuni maal nutti agarsiisa? fdx jechuun komponentiin lachuu 0 nu dhufuu qaba jechuudha. fdx equals negative of frx negative of frx. frx immoo nuyi meeqa arganne? 150 newton arganne. Kanaafuu which equals to negative 150.1 newton.
fdx arganneerra jechuudha. fdy asumaan argachuu dandeenya. fdy is also negative of fry. Egaa negative of ry jechuun ry immoo nuyi 47 arganne. So negative of 47.9 niwutanii ta'a jechuudha. Kanaafuu komponentii isaa argannee jira. Kanaafuu komponentii isaa lachuu negatiiva. Sardi quadraantii keessa jiraachuu kunoo fakkiin isaatu nutti agarsiisa jechuudha. Lamaan isaaniiyyuu x komponentiinis negatiiva, y komponentiinis negatiiva jechuudha. Kanaan booda magnitude fd argachuu dandeenya jechuudha. Magnitude of fd. Then let's find magnitude of fd. Magnitude of fd equals square root of frx square. Kanaafuu fd square jechuun fdx squared plus fdy squared ta'a jechuudha. Then isaan kana squared yommuu goonu negative of 150.1 squared plus negative of 47.9 squared ta'a jechuudha. Then magnitude of fd equals then 150 square yommuu goonu meeqa arganna 530 plus 2294 naannoo kana argannaa jechuudha. Then lamaan kana yommuu walitti hidhaanu naannoo meeqa arganna jechuudha. 2482 Newton square arganna jechuudha. So fd isa kana maal keessa baasna? Ruutii keessa yommuu baasnu 157 tuqaa 6 ta'a jechuudha. 157 tuqaa 6 Newtonii. Magnitude force keenya 157 tuqaa 6 ta'uu kan nutti agarsiisudha jechuudha. Egaa direction isaas ibsuudha dandeenya jechuudha. So direction isaa argachuudhaaf theta equals tan inverse of fdy over fdx dha jechuudha. fdx dha. This is equals to tan inverse of egaa fd y meeqa ture? Negative 47 tuqaa 9 ture. 47.9 over negative over negative 150.1. Then theta equals tan inverse of 0.32. Egaa qofni kunis meeqa ta'a jechuudha? 17.7 degree. Qofni kunis from negative x axis ta'a jechuudha. X axis ta'a jechuudha. Egaa positive asii waan ta'eef isa kana walitti daatanii or jettaniit immoo theta equals 17.7 plus 180 degree meeqa ta'a? 197.7 from positive x axis kaa'uu dandeessu jechuudha. From positive x axis lamaan isaayyuu tokkuma yookiin immoo sirriidha jechuudha. Bifa kanaan argachuudha dandeessu. Okay, the other is question number 19. It goes like this. Given two vectors x and y, say that x equals 4i plus j and y xi plus 3j. What is the angle between the two vectors? B. Find the component of x along the direction of y. Egaa vektaroonni lama xaafiyaan xin 4i plus j yn 6i 3 plus 3j yoo ta'an kofni vektaroota kana lama gidduu yookiin immoo kalqabeewwan kana lamaan gidduu jiru meeqanuu jedha. Component of x along the direction of y. Komponentii ta'an sarara yaarratti
argamu ni barbaanna jechuudha. So given irraa yommuu kaanu kennamoota keenya barreeffachuu dandeenya jechuudha. From our given we have vector x is 4 along I plus j or 1j, and also y is or vector y is equal to 6i plus 3j, and the required one is the angle between x and y. Required theta, the angle between x and y, and also under b x cos of theta, x cos of theta jechuu dandeenya jechuudha salphumatti. Gara furmaata isaatti yemmuu deemnu arraa hakaanu egaa definitionii dot product fayyadamuu dandeenya jechuudha. Yookiin immoo ammuma magnitude isaanii barbaaddanii yookiin immoo ida'ama isaa barbaaddaniit isaanis fayyadamuu dandeessu. Garuu meenuyi dot productiin deemnu jechuudha. Waa'ee dot product sirriitti akka hubattaniif from the definition of dot product we know solution ajenno formaata. From the definition of dot product you know that A dotted with B equals magnitude of A times magnitude of B cosine of the angle between them. Kofa gidduu isaaniitti argamuuti jechuudha. Kanaafuu formula kanarraa eenyuuf barbaaduuf deemna jechuudha nuyi theta argachuuf jechuudha. Theta equals maal ta'a jechuudha cos inverse of A dotted with B over magnitude of A times magnitude of B. Kanaafuu jalqaba irratti kan nu argachuudha qabnu eenyudha jechuudha A dotted with B dha jechuudha. A dotted with B egaa komponentiidha kan nu kenname A dotted with B. Okay, do A dotted with B FB jennee rakkoon qabu formulaa keenya X dotted with Y kan nu kenname asitti X dotted with Y waan ta'eef jechuudha. X dotted with Y haa barbaannu jalqaba irratti. Vector x dotted with vector y is equals to egaa vectorin keenya eenyudha jechuudha component isaati x y jedhee waan nu kenneef a b osoo fayyadamnes rakkoon qabu jechuudha. X egaa a b dhumaan bakka haa buusnu x y waan ta'eef component wajjin akka wal nu jalaan fakkaanneef component wajjin akka wal nu fakkaanneef it doesn't matter rakkoon qabu waan ta'eef jechuudha. So a dotted with b equals ax times bx plus ay plus by ta'a jechuudha. So the same is true for x dotted with y which is equals to 6 times 4 plus 1 times 3. So x dotted with y equals 24 plus 3 which is equals to 27. This is x dotted with y. Egaa x dotted with y argannee jirra. So magnitude a fi b ammoo barbaadna jechuudha. Magnitude of x equals square root of 4 plus j waan ta'eef 4 square plus 1 squared. Kunis meeqa ta'a 16 plus 1 square root of 17. Suma kanaan kaa'uu dandeessu yoo barbaaddan yommuu baasnu immoo 4.12 ta'a jechuudha. Magnitude of x dha jechuudha. Kuni magnitude of y akkasumatti barbaaduu dandeessu.
magnitude of y is square root of n immoo meeqa ture 6i plus 3j waan ta'eef 6 squared plus 3 squared ta'a jechuudha. This is square root of 36 plus 9, which is equals to square root of 45. This will be 45 square root keessa yommuu baasnu about 6.7 ta'a jechuudha. Kanaan booda theta salphumatti argachuu dandeenya jechuudha. Theta equals cos inverse of AB is 27 over magnitude of A is 4.12 times 6.7. Then this is equal to cos inverse of 27 4.12 times 6.7 is 27.6. Theta will be cos inverse of 0.98. So theta will be 12 degree. Bifa kanaan argachuu dandeessu jechuudha. Yookiin immoo jalqabuma magnitude isaanii barbaaddanii arrow of x fi arrow of y irraa shallaguudha dandeessu jechuudha. Egaa b irratti kan gaafatamne komponentii b irratti maalidha kan gaafatamne component of x along y dha jechuudha. Egaa kana jechuun salphaadha. Component of x along y jechuun maal jechuudha gama biraatiin sila akkuma isiniin jedhe salphumatti x cos of x along y nuun jedhe waan ta'eef x cos of theta dha jechuudha. If theta is angle between them. Kana jechuun maal jechuudha akkuma sila isinii kaase veektarii lama yoo qabaattan inni kun x yoo ta'e inni kun immoo y yoo ta'e x along y jechuun if this is the angle between them kun x dha jenneera kun y dha jenneera. X along y kan jedhamu kuni x sarara yaarra hammam ciise. Kanaafuu x amma iddoo kanaatti jira waan ta'eef sarara yaarra osoo veektariin kun yaa ta'eeti x along y isa kana ta'a jechuudha. Kanaafuu x along y kuni x kana wajjinuu qofa theta kana uumaa jechuudha. Kanaafuu isa fayyadamuudhaan maal goona jechuudha. Bifa kanaan osoo qoqqoonneeti komponentii isaatti jechuudha. So inni x kuni adjacentii qofa kanaa ta'a jechuudha. Adjacentii qofa kanaa ta'a waan ta'eef sin function yookiin cosine function fayyadamuudhaan salphumatti x along y kan argannu ta'a jechuudha. So this will be x meeqa arganne iyyuu sila shallagne 4.12 arganne magnitude isaati jechuudha. Kuni 4.12 times cos of egaa cosni gidduu isaanii ture meeqa ture 12 cos of 12 degree yookiin immoo cos of theta sila yemmuu shallaguun arganne irraa jechuudha. So it will be 4.12 times 0.98. Component of x along y will be 4.03 ta'a jechuudha. Bifa kanaan argachuu dandeenya. So komponentiin veektarii ta'a sarara yaarra oolu yookiin kallattii yaarra oolu isa kana ta'a jechuudha. Bifa kana argachuu dandeessu yookiin mala dura isa barbaanne sana AFP fayyadamnes fayyadamuu dandeessu jechuudha. Lamaan isaayyuu tokkumadha. The last question is what is the vector product of A dot B of the vector shown in figure 2.3. Egaa gaafiin kun xiqqoo dogoggora qaba jechuudha. Egaa A dot B jedhee vector product kan jedhu jiru. Kanaafuu vector product jechuun cross product dha.
garuu kan asitti isin gaafachuu barbaade waa'ee cross productii hin fakkaatu jechuudha. So isa kana dot product jettanii osoo sirreeffattanii gaariidha jechuudha. Dot product of A dot B of the vector shown in figure 2.3 figure kana irratti kan argamu jechuudha. N 53 degree positive x axis irra argama. B immoo 130 ila B 130 from positive x axis argama jechuudha. So kennama keenya irraa immoo kaanu given let's say theta 1 is 53 degree and theta 2 is 130 degrees. Egaa lamaan samaaniitiif adeemsan barbaaduu dandeessu jechuudha. The required one is A dotted with B. Amma isaas nu kennamuudhaa baatu jechuudha. Furmaatatti yommuu gallu solution let alpha the angle between A and B. Qofa half baagduu argamuun alfaa haa jennu. Egaa alfaan kun salphumatti malli jalqabaa nuyi itti argachuu dandeenyu alfaa qofni half baagduu jiru. Qofa isa kam? Qofa isa kana jechuudha. Alfaa jechuun qofa isa kana yoo ta'e. Qofni inni kun qofa isa guddicha kana qofa isa xiqqicha kana irraa hir'isuudhaan argama jechuudha. So alpha equals theta 2 minus theta 1 which is equals to 130 degree minus 53 degree. Tokko tokkonis barbaaduu dandeessu isiniin jedheera. Then kuni meeqa ta'a jechuudha? About 77 degree. 77 degree ta'a jechuudha. Eentu kuni qofni magariisa nani kaa'e kuni alfaan 77 degree ta'a jechuudha. This is 77 degree. Kanaan booda definitionii dot productii fayyadamuudha jechuudha. Cross productii yoo ta'e akkasuma garuu cross productii gaafachuu waan barbaade hin fakkaatu kitaabni keessan jechuudha malee hojjechuun hin danda'ama. So egaa qofa half baagduu jiru beekne definitionii dot productii maal jedha? A dotted with B equals magnitude of A times magnitude of B cos of theta if cos of alpha if alpha is the angle between A and B, which means AB cos of 77 degrees. So A dotted with B will be cos of 77 degrees about 0.22 times A magnitude of A times B jechuudha. Bifa kanaan kaa'uu dandeessu. Yoo akka carraa ta'e gaafiin kun cross products yookiin immoo vector products osoo isin gaafate baay'ee salphaadha. So if cross product FB so barbaanne when we find cross product or vector product waa'ee sana bal'inaan waan hin kaafneef kitaabni keessan jechuudha. Isa gaafachuun barbaanne kanaan isiniin jedheef. So A cross B jechuun maal jechuudha? Definition isaa magnitude of A times magnitude of B sine of theta, the angle between them, along n vector or unit vector 1 along this lamaan isaaniitiif A's B's perpendicular kan ta'e kanaaf jechuudha. Plane isaatiif jechuudha. Bifa kanaan barbaaddu sen qofa kana barbaadanii sine isaatiin bakka kaa'uu dandeessu jechuudha. Yoo vectoris gaafate baay'ee salphaadha. Garuu isa kana waan hin gaafanneef jechuudha. Deebiin keessan isa kana 0.22 AB ta'a jechuudha. Egaa walumaa galatti xumurree gilgaala boqonnaa lammaffaa isa kana fakkaata. Kanaafuu isin sammammaatti channel subscribe godhin jirtu sana subscribe gochuudhaan maatii ta'a. Maatii yoo taatan immoo viidiyoo like share gochuudhaan yoo keessan fi barattoota Oromiyaa guutuu biraa kan akka bukkee keessan badda. Akkasumas caalmatanii deeggaruu barbaadan immoo viidiyoo kee ilaaltan VPN banachuu hin dagatina. Akkasumas maatiiriyaaliiwwan barnoota garaagaraa argachuu barbaadan chaanalii telegiraama keenya Abdii Fiiziksii Akaadaamii join gochuu hin dagatina.
viidiyoo itti aanuun hamma wal arginutti fayyaa nagaa naaf ta'a. Barnoota gaarii.